Hordofni akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota FIB irratti nagaan keenya kabajaaf jaalala bakka jirtan hundumattuu isin haa ga'u jecha oduu guyyaa irraatiif qindeeffannee isin biraan geenya oduu guyyaa irraas kan isinitti himu an Sabboonta Ahmadi. Deeggarsa sababa hongeetiin mootummaa fi namoota dhuunfaa irraa gammoojjiiwwan hongeen miidhamaniif taasifamaa jiru haala yaadameen uummata qaqqabaa kan hin jirre ta'uu hawaasni hongeedhaan miidhame komii dhiyeessaati jira. Godina Booranaatti rakkoowwan mudataa jiran kana kan taajjaban namoonni deeggarsa gochuuf Boorana jiran haala achitti tahaa jiru FIB'tti himaniiti jiru. Lalisaa Alamuu guutuu gabaasicha akka taanutti qindeesseeti jira. Godinaaleen Oromiyaa hedduun warreen beelladaan sooromanii jiranis sababa hongeetiin iyyummaatti kufanii harka isaanii deeggarsaaf fixachaa jiru. Haalli Oromoof Oromiyaan yeroo ammaa kana keessa jirtu haalaan suukkanneessaa fi yaaddeessaadha. Gam tokkoon waraanaa gam tokkoon immoo balaa uumamaa hongeetiin. Balaa uumamaa hongee kana dandeemachiisuudhaaf lammiileen Oromoo kanneen biyya alaa jiraatanis ta'e kanneen biyya keessaa mootummaanis haga humnasaa akkasumas immoo qaamileen miti mootummaa ta'an deeggarsa taasisaatii jiru. Haa ta'uutii malee deeggarsi taasifamaatii jiru kun uummata hongeen miidhame bira gahaa akka hin jirre jiraattonni yeroo garaa garaatti komii dhiyeessaatii jiru. Godinaalee Oromiyaa hongeen miidhaman keessaa godinni Booranaa tokko wayita ta'u deeggarsi qaamoleen garaa garaa achitti taasisaatii jiran sirnaan uummata qaqqabaa akka hin jirre jiraattonni godinichaa komii qaban dhiyeessu. Nutis komiin uummataa kun maal jechuudhaan yeroo ammaa kana Boorana kan jiru Liiban Godaanaa bilbilaan dubbisnee haala achi jiru gaafanne. Innis ammoo haala bilbilaan dubbisne kanaan yaada isaa nuuf ibse. Sababa roobni agayyaatiif roobni ganna dabre oolee tureef amma bonii guddoo jabaatee loonii fi horiin keenya hedduun deema namni akka jabaa jira. Akkasiifuu gargaarsuma mootummaatii fi qaama garagaraa argachuun jiraniin kulaamsuu jiraniin uummata akkasitti amma fidamuu jiru waan taateef haalli jiru hin ulfaata walumaa galatti. Mee deeggarsi mootummaatirraa taasifamus ta'uu kan dhaabbilee miti mootummaarraa taasifamu kan achitti walitti qabamee jiru haala gaariitiin uummata bira akka qaqqabaa hin jirretu dhaga'ama. Sunoo haala kamiin uummata bira qaqqabaa jira deeggarsi kun? Deeggarsi baay'een dhufuu jira. Midhaan nyaataatii fi marri afaan horii hedduun dhufuu jira. Hayyee. Kan mootummaallee sagantaa gargaraatiin deeggaruu fi karoora baafateef akkasuma deeggaruu jiru baay'ee jira. Haa taatuuti immoo deeggarsi midhaan nyaataa kun olii qabamee dhufu keessattuu gama dhaabbata miti mootummaatiif dhaabbilee dhuunfaa aksiyoona gargaraatiin dhufu hedduun sadarkaa godinaatti qabuun sadarkaa aanaa qabuun jiru. Hayyee. Kanaaf duuba sababa loojiistikii gargaraatiin irraa kaka'e namni olii qabatee dhufuun sun yookaan dhaabbati miti mootummaatiif qaamoleen garagaraa olii qabatee dhufanii nagaanaatti hedduun isaanii gad buusuutti hin jirani haga gandaatti sirrii gad buusuutti hin jirani. Hayyee. Sababa kanaaf duuba kuufamii akkasii sun hedduun hin jira waan taateef uummata bira baay'ee ga'uun hin jiru sun dhugaadha. Mee yeroo humnootiin yookaan qaamolee mootummaa deeggarsa achitti taasifamu fuudhanii eessa kaa'u bakka kamitti mankuusaatu jiru moo maaf qaqqabsiisuu dadhaban jettu? Akka dargetti mootummaallee sagantaa fi karoorfatee deeggarsa midhaan nyaataa bonaa kana ta'e midhaan emerjensii akka kana qabsiisuu jira. Hayyee. Qaamoleen ammoo nyaata kana hedduu fidanii hedduun isaanii sadarkuma aanaatiif sadarkuma godina kanfaatti istoora kaa'amu jira. Hayyee. Yookaan sadarkaa godina irra jiru kana aanaleen fuudhanii gandooti isaan jala jiranii ga'uu irratti hanqinni baajataatiif hanqinni loojistikii akka adda addaa mul'ata. Hayyee. Kanaaf duuba deeggarsi amma argaman barbaadan kunin yookaan uummataaf barbaachisu kunin akkaataa barbaadametti gadi ga'uu kan jirre allee arginu badda jira. Meebii kun sababa loojistikiitii fi sababa qindeessuu qaama sadarkaan jiru irraa kan fakkaata. Kanaaf calallii irraa jalqabee qoodiinsaa fi haala wal fakkaata ta'een waliin ga'u irratti komiin gadi jirtu bal'oodha. Hayyee yaada nu laatteef maqaa daawwattoota FIB'tiin hedduu si galateeffannaa ulfaadhu. Jennee horaa bulatan illee. Artistii jaallatamtuu fi tajaajila hawaasaa irratti tola ooltummaan kan beekamtu artistii Maqdas Mallasis yeroo ammaa kana gargaarsaaf yaaballoo kan jirtu wayita ta'u haala achitti taajjabde akkanaan FIB'tti bilbilaan himte. Hayyee mee yeroo ammaa kana haalli deeggarsi uummata Booranaa yookaan namoota hongeedhaan miidhamaniif qaqqabaa jiru maal fakkaata haalli cuftachu jiru?
Okay. Duraan dursee wanni ani dubbachuu fedhu hojii keenya jalqabuu barbaada. Hojii keenya kaan qoodinsi nu goonu haala milkiitiin fixannee jirra. Kalee fixannee. Uummata baadiyyaa kee deemnee gara qabalee 8tti immoo akkas caalaa qoqqoonnee jirra. Akka godina ammoo hojii yookaan gargaarsi dhufu kuni godinni maan godhu jira jettee na gaafatte ammoo midhaan dhufaa olirraa midhaan hedduutu dhufaa guyyoo hedduutu dhufaa gargaarsi akka ajaa'iba gargaaramaa jira yookaan uummanni kennu jira. Dhufee as magaalaa Yaabalootti garagalama achiin booda magaazan keessa ta'a. Magaazan guddootu as jira. Magaazan kaasirshi kuntaal balaa qabata. Midhaan sun as magaazan keessa taa'u jira. Godinni beeseen qabu yookaan midhaan kana uummataaf gara baadiyyaa fuudhee qoqqooduu fi makiinaan barbaachisaadha. Konkolaatni barbaachisaadha. Kanaaf waan konkolaataaf wanni kaffaluun qabu jedhee as taa'u jira. Uummanni baadiyyaa jirsuuniif gahuutti hin jiru, dhaqqabuutti hin jiru. Uummanni baay'ee miidhamaa jira. Nu waan finne amma kana waan tiraanspoorteeshinii kana duraanuu waan finfinnee irraayyuu gaafa kaan waan murteeffanneetiin beesee qabannee waan baaneef akkuma jenneenu uummata keenyaaf kennee jirra. Warri dhibiin kaantu as fidee gargala. Wanni kan midhaan kana. Magaalaa kanatti Yaabalootti gargala achiin booda magaazanum keessaa yookaan uummataaf hin dhaqqabne gargaarsi hin dhaabne gargaarsi sun duuba uummataaf dhaqqabutti hin jiru. Baay'ee nama mufachiisa. Ani sitti himuu hin danda'u obboleessi. Qaamoliin godina bulchan yookaan aanaa bulchan erga deeggarsa kan harkaa fuudhanii sababni isaan uummataan gahuu hanqataniif maal himatu? Maal sababa godhatu? Beesee hin qabnu makiina ittiin kireeffanne beesee hin qabnu jechuu jiran. Sila simple thing warra uummata magaalaa kana keessa abboonni qabeenya hedduu jira. Ka makiina qabu. Makiina sun kadhatanii walitti wanni godhatanii sila uummataaf gahan maaltu qaba? Wanni kun ta'utti hin jiru baay'ee onet akka dabaa mufatte. Sila uummata agarte. Ammaan sun uummanni aga booyyaalee sila deemte waan ajaa'iba agarte. Wartuqaa kan fa'a. Magaalonni Dubuluu kan fa'a. Aga booyyaalee iyyuu midhaan deemutti hin jiru. Aga booyyaalee iyyuu midhaan deemutti hin jiru. Midhaaniin dhufaa asitti Yaabaloo irratti gargalameetiin asumaa ta'a. Achiin booda akka dansaa uummataaf qoqqoodu uummataaf gahuutti hin jiran. Because bulchiinsi ambeesee hin qabu jechuu jira. Uummanni kaachitti iyyuu yoo ammaan achi wanni aan dhaamu. Uummanni achirraayyuu gaafa ka'u uummataaf gahuuf murteessee ka'uu qaba. Because midhaan as ciciisu jira uummanni beela'u jira. Amma harkaaf miilli isaaniiyyuu boqoquu jira. Sittiin immoo obboleessi. Bishaan hin jiru. Haalli boonii cimee kan jechi hin qabu obboleessi. Ayyee qaamoliin mootummaa waan kana akka itti fudhatanii irratti hojjetaniif quunnamnee kan dubbisnu ta'a. Yaada nu laattaniif maqaa daawwattoota FIBtiin hedduu isin galateeffanna. Baay'ee obboleessi ayyee galatoomatis sooree oole. Itti gaafatamaan hooggansa sodaa balaa obbo Mustafaa Kadir dhimma kana irratti gaazexeessitoonni gaaffii dhiyeessanii turan. Isaanis ammoo gaaffii gaazexeessitoonni gaafatan kanaaf wayita deebii deebisan koreen godinaa hagaanaa sadarkaadhaan jiru deeggarsa asii taasifamu kana koreen sirnaan harkaa fuudhee hawaasa akka qaqqabsiisu qajeelfama gadi buusnee hordofaa jirraa jedhan. Rakkoo bakkeewwan sanatti mudatuuf caasaan achi jiru qulqullinaan akka dalaguu fi kanaafis ammoo tumsi uummataa ammoo daran barbaachisaadha jedhan. Gaariidha. Deeggarsi kun mootummaanis qaamolee adda addaatis jalqabbiin jiru gaariidha. Dakatti koreen jira. Koreen godinaalee hundaa irratti itti aanaa bulchaa godinaatiin hoogganu akkasumas itti aanaa irratti bulchaadhaan hoogganamu jira. Sadarkaa naannoottis itti aanaa pirezidaantiidhaanii fi komishinii kennan kan qindaa'e kan hoogganamu waan jiruuf midhaan asii deeggarsaaf dhaqu kun achitti qabatamatti hawaasa biraa akka gahu qisaasamni biraa akka hin uumamne
haqummaadhaan fillee haqaan akka bira ga'u jechaadha. Namoota rakkoon itti hammaatuuf kennaa akkasumatti namootni fooyyee booda rakkatti hafuu danda'anii fi karaa haqa qabeessan akka qabu qajeelfamnis gadi buusne hordoffiin kennas duuka jirra. Provizhiniin ni godhama. Haa ta'u garuu kun hirmaannaa hawaasaa barbaada. Hanniin dhabama jennee yaannu. Deeggarsa amma mobilaayizeeshinii uumaa jiru kana keessatti looginiin dhabama jennee yaannu. Kana gochuu kana hambisuu kan danda'amu caasaan achi jiru qulqullummaan haa dalagu. Kana irratti immoo hirmaannaan uummataa faayidaa guddaa qaba waan ta'eef waan mootummaan asii gadi ergu waan uummanni fi tola ooltonni asii gadi ergan kana qabatamaan iddoolee godinaalee rakkoon qunnamanitti akka gadi ga'u hojiin nu hojjennu cinatti hirmaannaan hawaasaa baay'ee gaariidha. Hordoffiin kenna ammaaf cimee itti deemaa jira. Garuu deeggarsa